guyyuma tokkoon argee jaalallee irraa na qabe. Ashamaa harka fuunee nageenya waaqayyoo bakkuma jirtanitti isiniif baay'atu isiniin jecha egaa sagantaan keenya kutaa sadaffaan seenaan dammaa akka itti fufetti jira. Namoonni kutaa tokkoffaa fi lammaffaa hin dhaggeeffatin kutaa sadaffaa dhaggeeffachuun dura kutaa tokkoffaa irraa kaatanii yoo dhaggeeffattan seenaa dammaa wal qabsiiftanii ni hubattu jedhee ni yaada. Egaa seenaan dammaa kutaan itti aanu akkas jedha. Anis ergan obboleessa abbaa kootis fuudhee mana namaatti na galche. Erganii mana namaattis galeen booda maatii sun ijoollee hin qaban turan. Haati mana sanii haadha baay'ee kabajamtuu fi jaalatamtuu waan taateef hedduu tokko na jaalatti. Akka mucaa isiitittis na laalti. Bakka dhala hin qabne anaan dhala ishee godhatti. Wayyaa haadha tana jaalalli haadhaa akkas mi'aa ture. Osoo kan garatti nama baatte ta'e hooyii jireenyatti dhaga'ama. Haadha akkasiitu mucaa dhabe. Abbaa warraa ishee hojii dafbee biraa jiraata. Biyyuma keessa ta'ee naannoo walirraa jiraata walirraa fageenya waan ta'eef baatii lama yookaan baatii sadiitti yeroo tokko dhufa. Isiin immoo kanaanii fedhii kan koo ijoollummaatti dhabe sanaaf guutuuf jecha mana barumsaa na galchite. Erga mana barumsaa galee barumsa kan koo eegale. Yaa obboleewwan koo hedduu nama dhiba. Maaltu mudatee laata dammaa barattee barumsiisitti cimtee itti fuftee jechuun keessa waan hin oolle. Lakki akkasii miti akkuma bubbulee akkuma tutturaa dhufeen guyyaa wayii haadha kanaan waliin walumaa gallee wal jaalanneenis akka mucaasiitti ergamaafi yoo guddate mana keessaa buna qofaan danfisaaf hin ture. Namni hojjetu kan biraatti dhufee mana qulqulleessa ture. Ani garuu akkuma mucaasiitti isima bira taa'udha. Wanti biraa gaheen kan koomtuu jiru barumsa godhata kan xiyyeeffadhu. Garuu guyyaa tokko wanti addaatis na mudate. Mana barumsaatii akkuma galuu deemuun mucaa tokko karaa irratti arge. Innis haayii jedhee nagaa na gaafate. Harka isaas natti hidhate harka isaan fuudhe. Hedduu nama dhiba. Anis akkuma mucaa kana argee jaalala irraa qaban. Nama hin beekne irraas jaalalli nama qabaa ilaata. Mucaan kun dubbiin isaa haalli isaa na wajjin deemee haga naannoo mana keenyatti dhiyaatutti na haasofsiisaa ture. Ammas guyyaa deebituu achumatti na eege. Booddee gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse. Anis marree tole jedheen keessummeesse. Egaa yeroo muraasan booda jaalalli keenya kun dafnee akka wal fuunu walirraa fagaannee taa'uun nu barbaachisu naan jedhe. Anis tole kaa erga ta'e maatii kootti beeksisii jedheeni. Akkuma galeen haadha kootti himee akkasii heerumaan barbaada waan ta'eef maatii kan koo beekanii jedheen. Erga irraa fagaaddeen booda fagaaddu si ajajanii du'isi bo'anii saniin ta'e abbaan kan koo ni na jibbu suni. Erga akka gaarii irra jiraachuu kan koo baree dhufee na gaggaafata ture. Anis kanaan booda gara maatii kootti deebi'uu dirqame. Haadhmee bakka haadha kee buutee isheen jaalala haadhummaa natti agarsiifte irraas adda ba'e. Isheenis erga akkas ta'e jettee gara maatii kootti na deebiste. Erga maatii kootti deebi'ee amma yeroo muraasan booda akka wal fuudhuudhaaf dubbiin manguddoon taa'ame. Egaa anis guyyaa kana osoon isa argee hin jedha. Inni kan jiraatu magaaladha. Ani magaalaa keessa ba'ee gara baadiyyaa waan deebi'eefi hedduu tokko na rakkisa ture isaa wal arguun. Kanaaf jecha yeroo maraa waanuma isaa yaada. Yoon taa'us yoon ka'us waa'ee isaa malee wanti biraa ija kan koo dura nufu. Jaalalaa miti kun maraachaa isa jedhasan. Egaa anis haaluma kanaan osoo hin jiru haaluma kana nyaara isaatiin dhiphachaa rakkachaa osoo hin jiru haati manaa abbaa kiyyaa isheen bakka haadha tiyyaa dhufte immoo deessee turte. Akka deessee yoo haati manaa isaa deessee akkama haadha jettee warri sodaa jedhan waan ta'eef dhufeen namaa qalama. Horii ishiidhaaf qalan. Dubbiin kun afaanii funyaan taate daftee akkan heerumuu fi torbee lamatti gale. Gaafan torbee lamatti galuu dhiiga qorannaadha jedhanii nuuf beellaman ture. Ani dhiiga qorannaan keenya guyyaa wiixataati.
waan ta'eef abbaan koo hundi isaanii obboleewwan abbaa kiyyaa hundi isaanii beekanii jiru waan ta'eef anis dhiiga qorannaa kanaan dura guyyaa wiixataa kan ta'u ani immoo gara waldaa guyyaa sanbataa dhaqe. Waldaa kana keessaa mucaan tokko osoo gara magaalaatti hin galin na gaafatee ture akka wal fuunuuf. Ani garuu yeroo san maatii kan koo keessattis baay'ee dhiphachaa fi rakkachaa waan hin tureefi gaafii isaa kanas hin laanne iddoo hin laanne fi mucichi bolduma tokkicha keessaa wajjin tajaajilamna turre. Egaa akkuma gara waldaa kanaatti deebi'ee waaqeffannaa gaafa naqu wanti ajaa'ibaa wanti addaa tokko immoo na mudate. Akkuma tajaajillee eegalee jedhameen yeroo kadhannaa gaafa ga'utti kadhatame waan nama ajaa'ibu hafuurri hamaan narraa iyye. Akkaniin wanti kun jaalalaan hin taane bara hafuurichi hamaan narraa dubbatee narraa iyyeetoo bahe akka dibata harkaa yookiin wantoota qaama dibatanii jaalalli isarraa na qabe. Nama ajaa'iba jaalala kanan qabame jaaladhee nama sana eenyummaa isaa baree osoo hin taane karaa dibataatiin ture. Ani garuu hin beekne jaalalli ani akka jireenya kan koo keessatti nama jaaladhee hin beekne waan addaa na godhe. Barumsa koon jaaladhus jaalala kanaaf jecha dhiise. Haadha akka mucaa isheetti na jaalattu jaalala kanaaf jecha dhiise. Ani immoo gidduutti waa meeqa dhabduun ta'e waan godhu wallaale. Akkam jedhee eenyutti aanim erga hafuurichi narraa baheen booda hiriyoonni koonatti himan. Maal goota amma dhiiga qorannaan kan keessa laayyuu boru heerumuudhaaf torbee lamatti galtee waan jirtu maal jettaa maal gootaa naan jedhan. Mucichatti bilbilee gaafa nan dubbadha jedhu ittuma dubbachuus nan dadhabe. Bilbila keessan sagalee isaa dhaga'uu na jibbisiise. Nama ajaa'iba jaalalli maraadhiif suni bakka dhaqee wallaale. Inni jiinarraa fudhatee bahe waan ta'eef anaan waan dinqiinasi ta'e waan godhus wallaale. Egaa Waaqayyoon nama oolcha yaa obboleewwan koo osoo nama hin beekne sanitti heerume jaalala saniin heerume jaalala dhugaa osoo hin taane guyyumsaadhaan osoo hin beekin karaa seexanaatiin bitameen ture. Egaa Waaqayyo oolchadhaa jiru miti Waaqayyoon immoo anaan na oolche. Egaa mucichi naan jiraan inni kan nagaa dhimachuu barbaade ani immoo dide sunsa achi jira. Innis amma akkan ta'e kanas gaafa argu situu kana filatee mitiree jalqabaayyuu nama hin beekne naan jedhe waan deebisuuf wallaale. Maatii kootti yoon deebi'e boruun dhiiga qoratama. Akkin godhu wallaale bakka naqu wallaale. Amma yeroo kana mucichi kun sin fudhadheen sin deemaa naan jedhe. Anis filannoo biraa waan hin qabnee fi isatti heerumuuf murteesse. Abbaa kan kootti maal jedheen kana himu saffuu nama jechisiisa. Mucichiin kaleessa jaaladheerraa jaalalirraa nama raachaa jiru kuni akkanaa gaafan jedhee maatiin koo kana mananii miti waan ta'eef jecha koo warraan fudhata waan ta'eef. Egaa anis wanti carraan biraa waan hin jirreef mucicha kana wajjiniin heerumuudhaaf murteesse. Maatii kan koos jalaa bade. Guyyichi dhiiga qorannoo boru waan ta'eef ani deemeera. Maatiin kan koo garuu na barbaacheetti fufan na barbaadan as buutee koos dhaban bakka nan naqe dhaban iddoo waldaa gaafa gaafatan dhuftee deemte jedhanii malee namni tokkoyyuu itti nimne. Sababiin isaa abbaan kan koo jalqabumaa ni lola akkanan karaa amantii dhufeen waan ta'eef. Sababa kanarraa kan ka'e haga mana charchii gubuutti illee booddee balaan guddaan uumame. Ani garuu badeera deemeera hin argus hin naqus fagoon jira waan ta'eef. Achiin booddee erga guyyichi darbee oolee bubbulees. Egaa wanti darbeera waan ta'eef karaa manguddootiin jaarsummaa ergachuudhaaf yaalle. Garuu abbaan kan koo keessummeessuu dide. Akka waan duftee sanitti ishee irraanfadhu jireenya koo keessas ishee haqeeraa jedhe. Egaa yaa obboloowwan koo ani amma akkuma oolee bubbuleen isaanis erga didanii booda karaa maatii isaatti deebinee jiraachuu eegalle. Isa wajjiniin osuma jiraachaa jiru waa'ee isaanii nan qoradha nan dhaggeeffadhan ture.
Akkasumaan osoo hin jiru anis amma yeroo kana bakka gaa'ela dhaabbadhe sanatti mucaa tokko goradhee jira. Garuu maatii koo irraa immoo citee jira. Yaa ta'uyyuu malee waa'ee isaanii kun nan teessisu. Dhiigni kanaan teessisuu miti yaa obboleewwan koo. Anis kanaaf jecha itti dhiyaadhee gaafan qoradhu obboleettiin haadhatti yaasuni ishee lammata ulfaanaan jedhani. Tole jedhee silaa waliin arginus waan ta'eef oduu isaanii bareedaa waan dhaga'uuf guyyaa tokko guyyaarraa gara guyyaatti wanti addaa na mudate. Qalbiin kan kophaatiin na jetti. Waan ta'eef na wallaale. Edaa dhiigni kun waa wallaallatu miti. Mee maaltu na mudate laata? Jireenya namaa keessatti kan nama simne wanti addaa jireenya koo keessatti na qunname. Amanuun nama rakkisa. Maal inni laata? Mee kutaa itti aanu wal wajjin dhaggeeffanna. Kutaan kun kutaa xumuraati waan ta'eef kutaan itti aanu kutaa xumuraa waan ta'eef xumura isaa dhaggeeffattanii akka isin waa barattan abdii guddaan qaba. Waan akka ammaatti immoo turtanii nu daawwattaniif guddaa galatoomaa isinii jira. Eebbifamaa.